miraculous nature of the Quran. I myself, as a layman, I can give you a dozen, which we will not be able to touch tonight, but I give you a few. Number one, inni dura hubannaa nuti rabbii irratti qabnudha. Nuti rabbiin sifa isaatiin beekna. Rabbiin guddaan sifa isaa kitaaba isaa keessatti nuuf himee jira. Sifa rabbii kanneen nuti akka fedhii keenyaatti uumuun nurraan eegamu. Haala ofii keenyaa feenetti jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu inni eenyuun akka ta'e nuuf hime. Inni Ar-Rahmaan, inni Ar-Rahiim, inni Al-Maliik, inni Al-Qudduus, inni As-Salaam, inni Al-Mu'min, inni Al-Muhaymin, inni Al-Aziim, inni Al-Jabbaar, inni Al-Mutakabbir. Haala kanaan itti fufu. Rabbiin kitaaba isaa keessatti sifoota babbareedaa 99 of ibse. Sifa 99 kan olaantummaa isaa faarsanidha. Akkasumas maqaa dhuunfaa Allah jedhu Qur'aana kana keessatti nuuf hime. Sifa 99 fi maqaa dhuunfaa tokko walitti dhibbata. attributes and one proper name, Allah, makes it 100. Namoota baranni jedhan doktoroota, abbootii seeraa, filosoofaroota yeroo argu gaafii takka gaafadha. Mee gooftaa keessaniif sifa hagam kennuu dandeettan jedhee gaafadha. Mee hagam yaalii godhaa jedhaan. That you can attribute to God. How many? Come, try. Isaan illee inni abbaa keenya kan samii keessa jiru jedhan. Anis hayyee jedha. Gooftaan jaalala. Anis hayyee jedha. Mee natti himaa waanuma dandeettan fidaa jedhaan. Inni haqa. Anis eeyyan jedha. Inni qulqulluudha. Anis eeyyan jedha. Inni gara laafaadha. Anis eeyyan jedha. Itti fufaa. Beeytanii irra colleen keenya nu keessaa namni akkaana barate 12 caalaa himuu hin danda'u. Beekumsa ofii qabu irratti hundaa'ee sifa 12 oli yaaduyyuu hin danda'u. Anis argitee namni ummiyyiin kun yoo kitaaba kana ofii isaatiin barreesse kan jettu sifa 99 siif himee jira jedhaan. Innis deebisee laale Muhammad hayyuudha. Hayyuun ammoo waan nuti dalaguu dandeenyu dachaa 10 dabarsee dalaguu danda'a jedha. Namni kun Nabi Muhammad hayyuu ta'uu isaa ni amana. Garuu Qur'aanni kalaama Rabbii ta'uu isaa hin fudhatu. Hayyuun waan an dalaguu hin dandeenye dachaa 10 caalchisee dalaguu danda'a. An Muhammadiin koofiyyaa kiyya nin baafadhaaf. Isaaf nin mo'atama. Inni nama guddaadha. Garuu inni nabiyyii miti. Inni nama Rabbiin ergamee miti jedha. I said, all right, but now look. Anis ayyee maqaalee duratti ati naaf ibsite keessatti jahan duraa keessaa inni jalqabaa abbaa keenya isa samii keessa jiru jedha. But let's say in a number of tries, in the first half a dozen, you can't. Maqaalee jahan duraanii yeroo ibsitu maqaa abbaa jedhu irraa fagaachuu hin dandeettu. Abbaanaa jedhan abbaa keenya kan samii keessa jirtu. Maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan tee haa dhuftu. Abbaa keenya kan jaalalaa. Wanti ati jalqaba irratti ibsitu hedduun isaa maqaa abbaa jedhu irratti rarraa'a. Innis eeyyani jedha. Namuu akkasuma dalaga. Namummaan kiristaanaa fedhe maqaa kanneen yoo himuuf yaalii godhe maqaan abbaa jettu arrabuma isaa irra marti. Sababni isaa kiristaanonni maqaan sun akka beekamtu godhanii jiran. Yahudonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhaniin. Kiristaanonnis abbaa keenya samii keessa jiraatu jedhanii isa waaman. Maqaa abbaa jedhu walqixa qooddatu. Anis sifoota 99 san keessaa maqaan abbaa jedhu hin jiru jedhee itti hima. Kunuu mu'jizaadha. Mu'jizaa jechuun osoo wanti tokko waggaa 23f isa duratti hafarfamaa jiru fudhachuu dhabuu isaati. Namoonni waa'ee abbaa samii keessa jiruu haasawaa turan. Kanaafuu maqaa kana fudhachuun Nabi Muhammadiif salphaadha. Garuu maqaa kana inni hin fudhanne. Beekaanis ta'e osoo hin beekin hin fudhanne. Nuti Qur'aanni dalagaa isaa akka hin taane ni amanna. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maqaa abbi jedhu akka hin fayyadamne isa godhe. Afaan Arabaatiin Rabbi isa jedhurraa abbi isa jedhutu laafaa ture. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Inni Rabbi gooftaa aalamaati. Rabbi maqaa Rabbi jedhu fayyadamuun isa abbi jedhurraa afaan Hibruunis ta'e afaan Arabaatiin arraba irratti ulfaataadha. Maqaan abbaa samii keessa jiru kan jedhu ibsa bareedaadha. Eegasuu Nabi Muhammad maaliif fudhachuu dide? Rabbi maaliif isaa fayyamuu dide? Allah allow it. You know why? Maaf akka ta'e beeytanii? Sababni isaa maqaan kun maqaan bareedaan kun haala hin taaneen dalagaa irra oolee jira. Sifa bareedaadha. Jechoonni amala hiikaa waan tokkoo jijjiiruu qaban. Jechoonni gaggaariin, jechoonni babbareedoon,
jechoonni nagayaa akka badan taasifamanii jiru. Fakkeenyaaf jecha komoreedi jedhu laala. Komoreedi jechuun afaan Ingiliffaatiin sahaaba hiriyyaa jechuudha. Hiriyyaa kiyya saahiba kiyya jechuudha. Akka afaan Faransaatti saahiba jechuun nama daabboo waliin nyaatu jechuudha. Nama daabboo waliin muratu jechuudha. Namoonni kun akka obboleeyyaniiti. Jechi kun jecha akkaan bareedaadha. Saahib, komoreed maqaa bareedaadha. Beeytanii Ameerikaa keessatti osoo anaan komoreed Deedat jettanii na waamtanii CIA yookiin FBI battaluma sanitti na fuudhanii deemuun akka na qoratan beektu. Filosoofiin kiyya maal akka ta'e barumsa akkamii akka barsiisu akka na qoratan beektu. Jecha akkasiitiin akka na yyahamne abdiin qaba. Laala jechichi jecha akkaan bareedaadha. Dikshiinarii banaati laala. Philosophy is what am I preaching about? Do you know that? I hope you don't use such a word on me. Look, the word is beautiful. Look at the dictionary. Dictionary meaning is innocent. Hiikkaan isaa kan dikshiinarii hiika nagayaati. Haa ta'u malee sammuu namaa keessatti hidhata biraatis ni qaba. Jechi komoreedi jedhu komunizimii waliin hidhata qaba. Kanaafuu irraa fagaanna jecha sanitti hin fayyadamne. Jechoonni biraatis ni jiru. Kan akka gay, GAY jecha bareedaadha. Ijoollummaa kiyyatti yeroo mana barumsaa jiru. Walaloo nu barsiisu. Walaloo afaan Ingiliffaa nu barsiisu. Hanga har'aattis nu yaadadha. Har'a waggaa 70 fi guyyaa 4 guutee jira. Hanga har'aattis waan yeroo sanii nin yaadadha. I still remember. I'm 70 years and 4 days old now. I still remember. This is gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Gentle lords and ladies gay, on the mountain dawns the day. Beautiful word. You know, jecha bareedaadha. Gay jechuun gammachuu jechuudha. Akka walaloo kanaatti warri dhiiraa fi dubartiin hundi ummata gammachuu qaban jechuudha. Jecha bareedaadha. Garuu amma hiika biraa qaba. Adaduma guddataa dhufuun gaazexaa garaagaraa dubbisee jecha gay jedhu yeroo argu waan nama shakkisiisa arguu jalqabe. Waa'ee maalii akka haasawaa jiran naaf galuu dide. Jechi gay kan amma an dubbisaa jiru isa mana barumsaatti baradhee waliin fakkaatu. Wanti argaa jiru waan sirrii akka hin taane hubachuu jalqabe. Yeroo dheeraaf maal jechuu akka barbaadan naa galuu dide. Jechi bareedaan sun gaazexaa irratti yeroo bahee argu maal jechuu akka barbaadan hubachuu hin dandeenye. Waa'ee maalii haasawaa jiran rakkoo wahiitu jira. Rakkoon isaa naa galuu dide. Sababni isaa an jecha kana gammadaa fi geey jedhaa fayyadamaa ture. Har'aan tana hoogganaan keenya happy and gay jedhee osoo dubbadhee na ajjeesuu danda'a. You know, you want to shoot me. You see, innocent word, beautiful word. Argitanii jecha nagayaati. Jecha bareedaadha. Haa ta'u malee hiika biraa argatee jira. Kanaaf Rabbi Qur'aana keessatti walaa taquluu raa'inaa وقولوا انظرنا جدي يهودون جتش رائنا جدو فيدما تران جتش نجات نلالا نرتت إيه فردا جتشورا قرو هيك دوكتا برالي اتقولاني كرا إرّا اسم مقصوب ربادن كنافو جتش ممسيسات إسن هم فيدمنا جدي اسن جتش رائنا جدو فيدما جرتن قرو دوبان وان برا جتشت جرتن أكا فاني سانيتي اسن أكا نما كرا إرّا مكيدي كنافو أكا إسان جدن سنين جدنا ننجدي بكسن انظرنا جدنا ننجدي. Don't talk like that. Say unzurna. Don't use words like that. Similarly, words. أنا مفكرة هيك كان جتشو تاني جيرام أباكي إنك كان سمي كيس جرو كان جدو جتش بريدار قرو الران تنهي كابراك أبا أكا كريستانو ننتهي مانيتي يسوس إلما توكيش ربي فلالتير كان لالتي مالي كان ميمي تجيران أكا منتي ساني تدبينا كان كاثوليكي روما أنجليكان برسبيتيروني لوتروني ميثودستوني أكا برسيسا بتسكانوتا إسانيت يرو إجولي برسيسان يسوس المربي فلالتي جيران ندالتي مالي هن هندوغن قرنا إن أك آدمي تيميت نبي آدم عليه السلام ربين أممني جرو هندي ربين ربي أماد جراتشي ساد ترسي ساد إني ربي الدنيا هندات جيران يسوس قرو أكا نموتا كاوني تيميت إني ندالتي مالي هن نجران جيتشي سان دبتا جران كن هيك نساء مالي إسان ربي سانيتيف صفة أمما يوكين بنيسوتا كنا جران بنيسون في إنا والقنمتي سارا قبان ربي وان كان إسان هركتي جبنان بلاليفات They're attributing to Allah Bari Ta'ala an animal nature, the lower animal functions of sex. So Allah reacts
Very strong. Suuratul Maryam aayaa 88 farrat. He says, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. And they say, Ar-Rahmaan gooftaan gara laafaan ilma godhate jiran. Allah says, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا. Dhugumatti isin waa fokkataa fiddanii jirtu. Arrabni guddaan ilmi namaa Rabbiin arrabsiisa kana. Kun arraba guddaadha. Isa arrabsuu barbaaddanii wanti fokkataa isin jechuu dandeessan isa kana. Innis Rabbi ilma argate jechuu keessan yeroo akkana jettan sifa bineensaa isatti maxxansutti jirtan. Walqunnamtii wal hormaataa raawwachuun dalagaa bineensotaati. ستكاد السماوات يتفطرن منه. Sababa kanaaf samiin babbaqaquu dachiinis dhodhoyuu fi gaarrenis caccabanii kufuuf dhiyaatu. An da'uu lirrahmaani waladaa rahmaaniif ilma moggaasuu irraa babbaqaqutti dhiyaatu. Karaan fokkataan isin Rabbiin ittiin arrabsitan isa kana samiin miira akka keessanii osoo qabaatte yaa muslim yaa muslimaa samiin osoo miira akka keessanii qabaatte jecha Rabbi irratti dubbatame kana dhageette lafa dhoofteeyyu dachiinis miira akka keessanii osoo qabaatte ni dhodhooti gaarreen illeen ni caccabanii kufu waan arraba fokkataa Rabbi ol aan irratti dubbatameef jecha. Feelings like you, it would have split asunder and the mountains fallen down in utter ruin. Such horrible swearing they give Allah Bari Ta'ala. Does it move the Muslim? Wanti kun ummata muslimaani aarsaa lakki wanta akkaatti hin fakkaatu namni tokkollee kan itti dhagahamu hin jiru waan akkaan nama ajaa'ibu haalaan nama ajaa'iba muslimtoonni araba hin ta'in muslimtoota keessaa 90% kan ta'an warra araba hin ta'an afaan arabaa hin beekan qur'aan haala bareedaan akka qaraanu barsiifamne nutis dubbisutti jirra yeroo tokko tokko warra arabaa caala bareechifnee qaraana gariin keenya haafizaa fi qaariidha garuu hiikkaa jechoota sanii nu bannu ayaalee babbareedoo sanii ni dubbifna garuu waan Rabbiin jedhaa jiru hin beeknu garuu isin ummanni arabaa kanneen miliyoona 100 ol taatan waan Rabbiin jedhaa jiru ni beektan waan inni itti dallanee lolaa jiru ni beektan garuu namni itti dhagahamu tokkolleen hin jiru kun haala nama ajaa'ibu isin keessaa tokkoon keessan yeroo gara mana keessanii deebitan haati teessan namichi ollaa keenyaa kun akkana jedhee na arrabsutti jira jettee osoo isinitti himte an jecha san fayyadamuun barbaadu yookiin haati warraa keessan namichi ollaa keenyaa kun maqaa natti baasaara osoo jette wanti isin gaafadhu mana teettanii waa nyaattu hirribni isin fudhata. Can you sleep? Abadan deemtanii morma isaa cabsitan yoo humna hin qabaanne ammoo nama isa tumu itti bittan dirhaama 10,000 gaafatu ittuma kennitan namicha kana nu ajjeesi jettan kun hamma isin haadha teessaniif obboleettii teessaniif haadha warraa teessaniif intala teessaniif rifattan garuu nuti arrabaan Rabbii keenya waan kanniin hunda caalaa jaalanna jenna yeroo isa arrabsan yeroo maqaa isaa balleessan maal godhutti jirra homaa socho'aan jirru maaf akka ta'e beeytanii jabeenyi nu keessaa mulqamee deemee jira nuti du'aa dhaabbatee deemu siraaxal mustaqiim irra jirra garuu ummata du'e taanee jirra karaa qajeelaa irratti duunee jirra namoonni nun faallaa jiran adawwiin keenya karaa dogoggoraa irra jiran garuu lubbuudhaan jiran isaan karaa dogoggoraa irratti lubbuu qabu nuti karaa qajeelaa irratti duunee jirra. So Allah reacts. Kanaaf Rabbi deebisaa ofii isaatii kenne arrabni fokkataan isin na arrabsitan isa kana jedhee itti hime nuti maal gochuu qabna dhaqaa isaan dubbisaa isaan walii wal mormaa dhaqaati morma isaanii cabsaan jedhu dhaqaati isaan ajjeesaa morma isaanii muraan jedhu lakka akkasii miti Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ud'u ilaa sabiili rabbika bil hikmaa hunda isaanii ogummaa gaariin karaa Rabbiitti waame wal maw'izatil hasana gorsa bareedaadhaan وجادلهم بالتي هي أحسن فالمي الرجاري تاتين إسان فالمي جدي كان أكملت أكجوتا وأنا مراسة سنتي ملسامي. I go to England. I go to America. I talk to them.